Namni waaqayyoon amanatu uumni isaa hin tolanne jedhan dhuguma. Mana qofaa miti konkolaataa badhaafamuunis jira. Mee viidiyoo kana daawwadhaa. Luboota waldaa keenyaa nama waaqayyo nuuf kennee raajii masaratiif maatii isaanii nama guddaa akka raajii garboolee faa maastar Dassaalenyi faa egaa maqaa dha'ee fixuu hin danda'u tokko tokko keessanii hundumaa duraa ittaansuudhaan wantan ofii baay'ee dubbadhu hin qabani. Jalqabee qophii kanarratti argamuufan tasuma sagantaan hojii kootii baay'ee taayitii waan ta'eef egaa biyyattan darbaa har'a ganama Ameerikaadhaan dhufe galgalammoo Singaappooriin deema. Kanaaf hojii koo yoo jamachooftuu fakkaate irriban nama macheesseeti. Kanaafan kishaafuma kanallee kishaafachuun afaan Oromoon eyeglass jechuudha. Kanan kaadhee deemuu fi xiqqoo ishee iji koo ni hirribaani booree kuni akka naa dhokatuuf malee koormaa miti. Garuu akkuma kana ta'e isin gidduutti argamu kootti. Egaa guyyaa har'aa taateen ta'aa ture kan baay'ee nama gammachiisuu fi kan abdii namatti horudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa seenaa obboleessa keenya faarfataa kabaa fidoo baay'een keessan hin beektu. Waggaa lamaan dura manni inni qabu haala inni keessa ture akkamitti akka manni isaa gubatee seenaa isaa hundi keessan beektu. Garuu waan nama ajaa'ibu kallattii hundumaatiin birrii tokko lama ton jedhiin hanga kumaatamaatitti dhaloonni nama kana bira dhaabbachuudhaan mana ajaa'ibaa ijaaranii baay'een keessan argaa turtaniittu. Akkasuma namni eebbifamaa isin argitan kuni obboleessa keenya Talilaa guutamaa kan jedhamu balaliisaa xiyyaaraa kan ta'e baayileetii hundi keessan hin beektu. Namni kun immoo badhaasa konkolaataa badhaasee jira faarfataa kabaa fidoo jechuudha. Waaqayyoo fi galanni haa ta'u. Gaafa waaqayyoo guyyaa isaa eegee nama yaadatu tokko namaaf laatee tokko nama dhoowwatu karaa hundumaanii nama badhaasa. Manni kana fakkaatu konkolaataa malee hin bareedu jechuudhaan namni kun konkolaataa mana sana keessaa qabaachuu qabda jedhee mana akkas bareedu keessaa konkolaataan dhibamuu hin qabu jedhee kunoo haala kanaan konkolaataa bareedaa kana surprise godhanii jiru jechuudha. Waaqayyoo qabeenya irratti qabeenya isaaniif haa kennu. Mee seenaa kana irraatii maal barattu? Namni waaqayyoon qabu hin leeyya'us hin badus. Dhumni isaa hin bareeda. Maaliif jennaan faarfataa kabaa fidoo seenaa isaa jalqabaarraa faarfannaa isaa jalqabaarraa osoo kaatanii ilaaltanii akkasuma immoo osoo yaadattanii kan baay'ee nama gaddisiisu ture. Garuu waaqayyo gaafa namni uumeera jedhu waaqayyo jireenya namaa haaraa godhee eegala. Dhugaa dubbachuu fi namni waaqayyoon amanatee nama leeyya'ee beeku argitanii yookaan dhageessanii beektu. Garuu kan waaqayyoon amanatu yeroo hundumaa qormaatatu itti baay'ata. Yeroo hundumaa dararamuu itti baay'ata. Yeroo hundumaa ariyatamuu itti baay'ata. Garuu umarratti mo'ichi kan saati. Nama waaqayyoo ta'uun agam akka nama gammachiisu anarraan bare. Maaliif jennaan yeroo baay'ee seenaa fi haalota tajaajiltoonni keenya keessa turanii baay'een isaanii haala dararamaa fi haala yaaddessaa keessa, haala beeluu fi haala dheebuu keessa turaniiru. Garuu waaqayyo inni isaan aarsaa kaffalanii fi waaqayyo inni isaaf dafqan immoo isaan hin ganne. Yeroo darbee faarfataa addisuuf gammachuu guddaa sabaa fi sablammiin kamiyyuu mul'isaa ture. Har'as kunoo dabalataan obboleessi keenya faarfataa kabaa fidoof waaqayyo guyyaa finnaan gammachuu fi ceephoo durii keessa darbee gammachuu fi ililleedhaan aarsaa galataan fuula waaqayyoo dura yeroo kanatti dhaabbatee jira. Manguddoonnii fi jaarsonni waldaa raajonni garaagaraa eebba kanarratti argamanii waliin gammachuu isaanii hirmaatanii hamma qabaniin bira dhaabbatanii waaqayyo uumaa isaanii galateeffatanii taatee kana hundumaa immoo raajeffachaa waaqayyo isa dinqii fi ajaa'ibsiisaa kana hundumaa godhee galateeffachaa waliin turaniiru. Kuni hundumtuu isaan ta'e wanti isaan ta'ee ala tokko illee hin jiru jedha sagalichi. Kanaaf
abdii akka namatti horuu fi taateen kun akkam akka namatti tolu hundi keessaniyyuu hin beektu. Waaqayyo baga isa gammachiise. Akkasuma obboleessa jaallatamaa Talilaa guutamaa kana Waaqayyo qabeenya irratti qabeenya isaaf haa kennu. Namni beekaa fi namni jabaan biyya ofii keessa yoo jiraate kunoo gaafa rakkinaa haala kanaan akkasitti nama bukkee dhaabbata. Namni kuni ganama barii Ameerikaarraa ka'een sagantaa kanarratti hirmaadhee amma garuu immoo sagantaa kana xumuree gara biyya biraattiin imala jedhee akkuma viidiyoo isaarratti dubbate in argitu. Waaqayyo inni kana godhee galataa fi ulfina guddaa argatu. Maaliif jennaan gaafa tokkummaan jiraatu, gaafa waliigalteen jiraatu biyyi waliin guddata, namni waliin guddata, nagaan hin baay'ata, jaalalli hin dabala. Waaqayyo inni kana hundumaa godhee galata guddaa argatu. Ammas immoo namoota haalaa fi rakkisoo keessa jiran hundumaa Waaqayyo guyyaa isa eegee haalota isaanii rakkina isaanii akka jijjiiru abdii qabna. Galanni ulfinni yoomuu Waaqayyo abbaa hojii fi haa ta'u. Ameen.